sagal akkas jedhaa namni si ari'achuuf jireenya kee balleessuufis yoo ka'e lubbuun kee hidhaa tokkummaa warra jiraatoo keessatti Waaqayyo gooftaa keetiin nagaatti ni eegama. Lubbuun diinota keetii garuu akka namni dhagaa furruusa keessa kaa'ee darbatuutti hin darbatama. Harka ol fuudhaan waan tokko tokko walitti gara sagalee Waaqoo dhaqa. Waaqayyo eegumsa sii godha. Ani maal akka ta'e hin beeku. Afurii kun galaphee keessa deebisaa Waaqayyo eegumsa sii godha. Ati nagaa taataa. Manni kee nagaa taataa. Warra siin falman garuu akka namni dhagaa furruusaa keessa kaa'ee darbatu sirraa darbadhaa. Lafa nagaati. Amiin jedhama maaloo. Warri siin morman, warri siin falman haa rukutaman. Amiin jedha guddisaati. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin jedheera. Maqaa Waaqayyoo isa hundumaa gararraa jiru hin jedheera. Bara keetiin kan falman, fayyaa keetiin kan falman, hafuura keetiin kan falman, raawwatanii kan rukutaman ta'an. Beekurraa lolaa nama oolchuun qabanaan jedha Waaqayyo. Ofumarraa lolaa. Ofumarraa lolaa nama oolchuun qabanaan jedha Waaqayyo. Laabbachaa na yas. Ramatee bala. Laabbachaa na gachaa boora. Ila sebana jana yas. Ofumarraa lolaa. Warra lubbuu keetiin falman na rukutane Waaqayyo. Warra siin falman na rukuta jedha Waaqayyo. Warra jireenya kee miidhan na rukuta jedha Waaqayyo. Ofumarraa ifadhaa nama oolchuun qabanaan jedha Waaqayyo. Nama oolchuun qaba. Hidhaa jaalalaatiin si hidhadhe. Hidhaa jaalalaatiin lubbuu kee hidhadhe. Hidhaa jaalalaatiin si uffadhe. Warra siin falman akka namni dhagaa furruusa kaa'ee darbatu sirraa darbadha Waaqayyo. Sirraan darbadha jedha Waaqayyo. Bira keessa ta'anii kan siin lolan, sabara kee ta'anii kan siin lolan, qilleensa kee ta'anii kan siin lolan, ajajeera haa darbatamani. Hundisaamiin jedha ajajeera haa darbatamani. Bara keerra haa darbatamani. Jireenya keerra haa darbatamani. Halkan waa'ee kee xaxaa kan xaxan, guyyaa waa'ee kee xaxaa kan xaxan, dhoksanii kan hojjetani, mul'inatti kan hojjetani, sirraan rukuta jedheera haa rukuta. Millee fidaa Waaqayyoodha. Gooftaa ulfaadhu. Dubbii kee nutti dubbadhu. Amma dhumaatti nu waliin turi. Maqaa Yesuusiin noora. Haleluuyaa. Yeroo darbee waan tokko kaaseen ture. Yeroo darbee tokko sinitti been ture. Rakkoon jiru maanni? Maala goonu kan jedhu kaaseen ture. Waa'ee aarsaa sabi kun nagalateeffachaa hin jiru. Natti gungumaa jira. Gungummii haa dhiisu. Naa haa galateeffatu. Aarsaa irratti dubbadheen ture. Har'a immoo kutaa lammaffaa sabi kun jaalalan qabu jedhe Waaqayyo. Isaan haasaa. Sabi kun jaalalan qabu. Hin iyyaa jaalala hin qabu. Hin hojjetaa jaalala hin qabu. Hafuura hidhaa jaalalaa sin argataa. Inni miti walii galu. Hafuurumti hidhaa jaalalaa isin argatu. Waldaa Israa'elootaa yoo laalle baay'inni waldaa Israa'elootaa lakkoofsa hin qabu yoo ta'e iyyuu jaalalli hin jiru. Biyyuma keenya soo laalle Buraayyuu keessa duwwaa gara waldaa 200tu jira. Waldaan waldaaf tajaajilaaf amanaaf jaalala hin qabu. Inni kaan biyyaa wal qooda. Inni kaan bifaa wal qooda. Inni kaan ati gurraachadha, inni kaan ati diimaadha. Inni kaan ati shawwaadha, inni kaan ati wallaggaadha, inni kaan ati aarsiidha, ati jimmaadha. Inni kaan ati amaaraadha, inni kaan ati tigireedha. Wanti hunduu baambeeliin ta'eera waliin makamaadha.
Jaalalus jibbinus immoo akkanatti waa arguu hin dandeenye. Waan yaadne sana biras akkanatti hin ga'uu hin dandeenye. Jiraata Yesuus. Nama si bira jage sana ilaalitti dhuguma waaqa jiraata nan sobina mata na jaallataa jedhee. Dargaggeessi jaluu durbaan gaafatina. Kanani waaqayyo bata'u. Wanti hunduu wal suphulaan ammatu guyyaan ga'e iskiriiniin tokko garaama kootti keetti ka'amee sagaaturaan keessa keenya kun TV irratti ba'ee isuma kan keetii dhaqatte. Jaallannus jibbinus garuu wanti keessa keenya jiru guyyaa tokko ifatti ba'uun sana. Amiin jedhama. Maal ta'uun sana fu? Maal ta'uun sana? Ifatti ba'uun sana. Farsaa 133 lakkoofsa 12 irratti Daawit maal jedha? Walii wajjin jiraachuun obbolootaa akkam namatti tolaa. Mee duukaa jedhame walii wajjin jiraachuun obbolootaa waa jedhame akkam namatti tolaa. Daawit namaan miidhame. Eenyudhaan miidhame jedhe? Namaan miidhame. Firaan miidhame. Inni intala namatti heerumsiisu namaaf maal ta'a? Innati bichaa qabuutu siin maal ta'a gurba? Sodaa? Mama maaroon. Waanuma ta'e ta'u isaan miidhame. Haadha manaatiin miidhame. Hunduu Daawitiin dheeboo baata. Inni garuu walii wajjin jiraachuutti gammada. Daawiti walii wajjin jiraachuurraa bu'aa buufate moo itti miidhame yoo jettanitti miidhame. Utuu kophaa ta'ee namni dheebootti darbatu hin jiru. Ituu kophaa ta'ee namni saamatu hin jiru. Garuu ituma si hamatanii utuma dheeboositti darbatanii wajjin jiraachuun dirqama. Walii wajjin jiraachuun akkam namatti tolaa. Ameen. Mee nama duraacha keessa ilaalin akka namatti tolu nu gaafa Waaqayyo waliin meedina. Jaalala jechuun kennuudha malee fudhachuu miti. Jaalalli hin kenna. Yoo hundumaa hin kenna jaalalli. Nu garuu namarraa waa barbaannuuf nama waa nuu godhe duwwaa jaallanna. Nama waa sinii godhe bilbiltuu fi nama waa sinii godhe hin gaafattu. Nama waa sinii godhe dooga isaadhattu. Yesuus immoo akka jedha diinota keessan maayittan firoota keessan moo diinota keessan sagalee Waaqayyoo diinota moo fira jaalladhaa isin immoo eenyuun jaallattan kanaaf nuti waa'eemti jaalalaa nuun galle akkam namatti tolaa. Amiin jedhama maaloo mee jedhaan walii wajjin jiraachuun obbolootaa jedhame akkam namatti tolaa jedhame. Nama omiidha maal namatti tola? Nama hamataa maal namatti tola? Yesuus waan itti meera obboleessa kee yoo jaallatte wanta ati yaaddu sana siifan godhaa. Amiin jedhama maaloo harka ol fuudhaa fi hafuurumti jaalalaa siifa dhufu. Ameen. Amma wanti hunduu galee waan manatti galee fakkaata. Namni waliin jaallatu, agalgaa'ii waliin jaallatu, faarfataa waliin jaallatu. Hunduu walamata. Namni nama tokko jibbee nafsa gedaayiidha. Nafsi gedaayiin immoo mootummaa waaqaatti hin galu. Kan isa lafaa miti. Eessatti hin barsiisa hin beeku. Biyya keenya guyyaa muka tokko keessaa waatii jetti. Yeroo durmaatii gaafannu nama warra of rarraasantu lubbuun isaanii mootummaa waaqaatti hin galle isheetu iyyee jettu. Dhugaasa soba isaan beeku. Lafannitti caafamsine jedha. Lubbuun atachee tokkoo deemee iyya. Namni nama hamatee ajjeeseera. Lubbuchi iddoo hundumaa waan deemee iyyuu wanta ati yaaddu siin ta'u. Yoo hojii galtee lubbuu ati hamattee achi iyya. Yoo ati
manuma shiroo wayi banattee isaatu jibbite dhufee iyya. Lubbuutu iyyaa jira wanta ta'e. Garuu yoo atundumaaf nagaa goote jaalalatu iyya mana kee keessa. Maaloo mee amiin jedha. Jaalalli jedha. Jedhames jaalalli jedhames nagaa kennadha. Jaalalli jedhames eebba fidedha.